Akkam turtan karaa addaan waaqa keenya gaarii goonee galateeffannaa kunuunsa jaalalaa inni nu godheef guutummaa jireenya keenyaa keessatti araarri waan inni nu godhe jechaan himamuu hin danda'u. Tariitii haala naannoo keenya keessa jiru haala nu quunnamu irratti illee hundaa'uu hin danda'u. Inni yeroo hundumaa haalaa ol jechuudha. Kanaaf gargaarsa inni nu godheef waaqaaf galata dhiyeessaati. Qorannaan keenya yeroo kana waliin laalleet hin jennu macaafa Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 9 irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Macaafa Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 9 irratti akkas jedheetiin jedha. Boqonnaa 5 lakkoofsa 9 lallaba gaara eebbaa irratti ta'eetiin jedhe lakkoofsa 9 irra warri nagaa buusan haa gammadanii isaan ijoollee Waaqayyoo hin jedhamu jedha. Warri nagaa buusan haa gammadanii isaan ijoollee Waaqayyoo jedhamu jedha. Waa'ee nagaa buusuu fi ijoollee Waaqaa jedhamu maaltu walitti fideetiin jedha ka jedhu laalleetiin jenne jechuudha. Kanaaf karaa addaatiin addunyaa nagaa dhabde keessatti nagaa inni buuse eenyu? Warri nagaa buusan kun immootu eenyu jedhamu? Ka jedhu macaafni qulqulluun waa'ee kanaa waan dubbatu qabatee jedha jechuudha. Kanaaf warroonni nagaa buusan addunyaa nagaa dhabde gidduutti namaaf nama jidduutti namaaf waaqa gidduutti warri nagaa buusaniitiin jedhan haa gammadanii jedha. Akkamitti nu namaaf waaqa gidduutti nagaa buusuu dandeenya? Wanti tarii booda waan laallu ta'e eenyutu jalqaba nagaa buusee gaafii jalqaba? Eenyutu jalqaba nagaa buuse? Amma nagaa buusuun yeroo hundumaa iddootti nageenyi dhabame. Iddootti nageenyi dhabame isa madda nagaa ta'etu barbaachisa jechuudha. Mee macaafa qulqulluu keessa dhaqnee iddoo kana iddoo Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irraa yaada tokko laalleetiin jenna. Olmus 15 irraa akkas jedheetiin jedha. Inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboomotaa fi toorota seera sana namoota irraa in kaasee jedha. Fannoo irratti du'uudhaan gosa lamaanuu akka dhagna tokkotti Waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaatii diinummaa balleessa jedha. Fannoo irratti gosa lamaanuu akka dhagna tokkotti walitti araarsuudhaan. Waa lama jira. Araara gosa lamaatu jira asirra Kiristoos kennu. Tokkoffaa gosa lamaanuu warra tokko hin taane tokko godhee walitti araarsa. Tokkoffaa. Lammaffaa erga tokko godhee ka'een booda namoota kanallee eenyu araarseetiin jedhe Waaqayyo araarseetiin jedhe. Waaqayyo araarseetiin jedhe. Diinummaan kan uumame Waaqaaf lafa gidduutti yookaan namaaf waaqa gidduutti diinummaan kan uumameetiin jedhe. Diinummaa kan ammoo ka balleesse eenyu inni Kiristoos. Fannoo irratti du'uudhaan namaaf nama gidduutti namaaf waaqa gidduutti araara buuse jechuudha. Araara buuseetiin jedhe. Araara buusuu kana qofa odoo hin taane ammallee hojiin araarsuu kun haga Kiristoos gara samiitti deemeetiin jedhellee akka itti fufuuf namoota tadaraa waan kenname keessaa inni hangafa araara buusu. Addunyaan nagaa dhabdeetti akka warroonni silaa hangafa nagaa yookaan immoo nagaa akka buusaniif waan irraatti kenne madda jeequmsaa, madda lolaa, madda waraanaa yeroo isaan ta'an argineetiin jenne jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun ammallee lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 18 irraa akkas jedha 18 irraa. Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e. Isa karaa Kiristoos maal nu godhe? Ofitti nu araarse. Eenyutu nu araarse? Abbaan Waaqayyo karaa Kiristoos ofitti nu araarse. Isa biraa ta'e jedha. Inni hojii araarsuu isa kana namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenne jedha. Nuuf kenne. Phaawulos yeroo kana barreessu hojii araarsuu kana nuuf kenne. Wanti nuuf kenneef nullee namootatti akka dabarsinuuf jedha. Namoonni hundinuu maal akka godhaniif hojii araarsuu kana akka raawwataniif. Adda garuu araara yoo namni dubbate namni tokko akka waan salphinaatti buusuudhaan ibidda qabsiisa. Nama ibidda qabsiisitu jaba jedhama bara keenya keessatti. Ispeeshaalii yeroo amma keessa jirru kana keessatti karentilii biyyaan keessa jiraatu keessatti rakkinni guddaan uumameetiin jedhu namoota maal buusaniin namoota waraana labsaniin. Namoonni waraana labsan namoonni badii labsan isaan kunniin maal jedhamu jajjaboo jedhamu. Namoonni waa'ee nagaa buusan garuu akka waan nama sodaa qabuutitti, akka waan nama waan beekneetti, akka waan nama of hin beekneetitti, akka waan nama hin jaalanneetti, biyya hin jaalanneetti akkasii. Garuu namni araara buusu, waa'ee araaraa dubbatu, nama waaqallee jaalatu, namallee jaalatu, nama biyyallee jaalatu, namni akka hin banne barbaadeetu hin jirudha. Kanaaf macaafni qulqulluun waa'ee nagaa buusu Kiristoos ilmi waaqaa maal godheetiin jedhe? Nagaa buuseetiin jedhe. Nullee karaa ilma waaqaa ijoollee isaa ta'uu kennan nullee akka isaatti nagaa buufneetiin jenne jechuudha. Inni jalqaba nu ijoollee Waaqayyoo ta'uu kenna karaa eenyu? Karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Isa kana ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa akkana jedha. Abbaan jaalala guddaa attamii akka nutti agarsiise mee ilaala. Jaalalli kunis nu ijoollee Waaqayyoo jedhamnee waamaman. Jaalala kanaan nu ijoollee Waaqayyoo jedhamnee
waamamna jedha. Dhuguma nuyis ijoollee isaati. Biyyi lafaa immoo Waaqayyo waan hin beekneef nuyis hin beeku jedha. Nama nagaa buusu biyyi lafaallee hin beektu, hin fudhattu ofitti. Sababni isaa ijoollee Waaqaa ka beeku nama madda nagaa ta'e jaalala Waaqaa nama of keessaa qabu. Jaalalli Waaqaa kun eenyuun mul'ate? Ka jedhu Macaafni Qulqulluun ergaa Yohaannisii kana afur saddeet irratti maal jedha? Waaqayyo jaalala waan ta'eef namni hin jaalatin Waaqayyoon hin beeku jedha. Namni nama hin jaalanne Waaqayyoon hin beeku. Jaalalli du'arra caala jedha Macaafni Qulqulluun. Jaalalli du'arra caala. Fannoo irratti uduu aaru Kiristoos maal jedha? Waan godhaaran hin beekanii isaaniif dhiisi jedha. Nagaa buuse. Isa qofaa miti. Mee fakkeenyaaf Kiristoos tariitii waaqummaan namoonni baay'een akka jiranitti. Garuu inni dhugaan guutummaan guutuutti Kiristoos nu ta'eeti. Isxifaanos maal jedhe? Waan godhaaran hin beekanii hojii ergamoota boqonnaa 7 irratti yeroo dhagaadhaan isa rukkutan waan godhaaran hin beekanii isaaniif dhiisi jedhe. Sababni isaa namummaa ajjeese ilma Waaqaa waan jedhaniif. Karaa eenyu? Karaa ilma Waaqaa, ilmaan Waaqaa jedhamne nullee, ijoollee Waaqaa jedhamne nullee. Kanaaf Isxifaanos illee akkana jedhe. Isa qofaa miti. Maal jedhe Phaawulos? Yeroo kophaa isaatti hundinuu dabarsee isa dhiiseetiin jedhe lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4:16 akkas jedha 16. Gaafa an dura yaa'ii duratti dhiyaadhe falmadhe hundumtuu na buusan malee namni na bukkee dhaabbate tokkollee hin argamu. Gooftaan kana isaanitti hin lakkaa'e. Hunduu na ganee jedha. Garuu gooftaan kana maal hin godhin isaanitti hin lakkaa'e. Akka isaan hin banne jechuudha. Phaawulos kana jedha, Isxifaanos kana jedha, Kiristoos illee kana kan inni dubbate jedha. Araara. Uduu ofii miidhamaa jiran nama wajjin, nama Waaqa wajjin araara barbaada. Dubbiin ijoollee Waaqaa jedhamu dubbiin jaalala Waaqaa of keessaa qabaachuu isa kana. Namni kana hin qabne diinummaa labsa. Namni kana hin beeku Waaqa hin beeku. Jaalanne jibbineellee. Adda namoonni waraana ibiddatti qabsiisan isaan ijoollee Waaqaa jedhamuu hin danda'an. By the way, rakkinni jiru waa lama walitti qabuun rakkisa. Itti dhiisanii maqaa Waaqaa dha'uu dhiisanii abbaa isa isin maal jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:42 irratti isin kan abbaa keessaniitti kan seexanaati jedhaa ture. Isin kan abbaa keessaniitti kan seexanaati. Inni jalqabaayyuu maal ture? Ajjeesaa ture jedhaa ture. Sobaa ture. Dhugaan isa keessa hin jiru jedhaa ture. Okay, cadhisanii waraana labsuu hin danda'amu. Kan abbaa isaanii kan seexanaa ta'anii. Garuu maqaa Waaqaadhaa waraana labsuun hin danda'amu. Maqaa Waaqaadhaa waraana labsuun, maqaa Waaqaadhaa diinummaa labsuun hin danda'amu. Yeroo amma keessa jirru diinni waraana isa dhumaa yeroo itti banaaru keessa jira. Kanaaf nu jabaannee jaalala rabsuun anaaf isinirraan eegama. Ijoollee Waaqaa. Kanaaf Macaafni Qulqulluun warri nagaa buusan Maatewos boqonnaa 5:9 haa gammadan. Isaan eenyu jedhamu? Ijoollee Waaqaa jedhamu. Isaan ijoollee Waaqaa jedhamu. Kanaaf Efesoon keessatti illee kan inni dubbateetiin jedhe namaaf Waaqa gidduutti achi Efesoon irra deebinee dubbifneetiin jenna boqonnaan 2:16 irraa gadi yoo dubbifne fannoo irratti du'uudhaan gosa lamaanuu akka dhagna tokkotti Waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaatii diinummaa balleesse. Inni dhufee isaan warra fagoo turtaniif isin warra dhiyoo turtanittis misraachoo nagaa lallabe. Nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa isaa akka abbaa bira geenyu qabna jedha. Karaa eenyu? Karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Araara ka fide namaaf Waaqa gidduutti araara ka buuse isa nullee hojii araarsuu kanatu nutti kenname jechuudha. Hojiin guddaan kenna ka lafa kana irratti ka fayyineef illee kan ittiin lafa kana irra jiraataaru illee araara buusu obboloota. Nagaa buusu. Nagaa buusu. Kiristoos akkana jedha. Nagaan isinii kennu nagaa akka addunyaa isinii kennituuti miti nagaa addaati jedha. Warri nu Kiristoosiin amanneerra jedhanillee nagaan isaan lallaban nagama addunyaati malee nagaa Kiristoosiiti miti. Ila Foormulaan nagaa ka Kiristoos yookaan ammoo araara namoota gidduutti buusuu ka Kiristoos uduma ibiddi jiru, uduma waraanni jiru nagaa. Nagaa jechuudha. Uduma waraanni jiru nagaa. Uduma asiin ibiddi bataa, uduma asiin dhukaastuu qafaaf nagaa jechuudha. Sababni isaa ija namaatiin kan mul'atu ol nagaan sana. Amma dubbiin kun yeroo kana keessatti biyya keenya keessatti dubbii baay'ee barbaachisa. Warroon nagaa buusan maal haa ta'an? Haa gammadan. Isaan eenyu jedhamu? Ijoollee Waaqayyoo jedhamu. Warri nagaa buusan. Peacemakers. We are peacemakers. We are ambassadors to represent Christ to the world. That's our mission. That's our mission. Just we have to represent Christ truly. Don't only by preaching in the church, by singing song, no that by life, by preaching peace in mid of tribulation, in mid of trials. Kanaaf jabaannee dhaabannee nagaa lallabuun anaaf isiniif baay'ee barbaachisaa. Baay'ee barbaachisaa. Adaraan nuuf kenname leessa kan. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5:18 gad kan jiru jedhisee dubbiseen aga 20 dubbiseen gara xumuraatti fida. Akkana jedha. Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e. Kunis Waaqayyo irra daddarbaa biraa ta'e.
inni hojii araarsuu isa kanaan namoota akka dabarsinuuf nuuf kenna. Kunis Waaqayyo irra daddarbaa namoota itti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse jechuudha. Egaa araara isa kana immoo hadaraa nutti kenna jedha. Hadaraa nutti kenna. Egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra. Waaqayyo karaa keenya isin dhageessifata. Waaqayyotti araaramaa jennee qooda Kiristoos taanee isin kadhanna jedha. Waaqayyotti araaramaa jennee isin kadhanna. Waaqayyotti araaramuu maal qaba? Ofii walitti araaramuuf jalqaba ofitti araaramu. Deebi'ee namatti araaramu. Waaqatti araaramuu kan jennu kan of keessaa qaba jechuudha. Waaqa jaalachuun obboleessa keenya jaalachuudhaan mirkanaa'ee jira. Kanaaf obboloota koo warri nagaa buusan haa gammadan. Isaan inni jedhu ijoollee Waaqaa jedhamu. Akkuma ilmi Waaqaa. Ibroota boqonnaa 2:11 irraa dubbiseen xumura. Ibroota boqonnaa 2:11 irraa akkana jedha. Inni qulqulleessus warri qulqulleeffames hundinuu kanuma abbaa tokkooti. Sababii kanaaf inni qulqulleessu sun obboloota koo jedhee isaan waamutti hiyyeella'u jedha. Inni qulqulleessu inni Kiristoos. Kanaaf nummu maal nu jedha obboloota koo jedhee waamutti maal ta'u nutti hiyyeella'u jedha. Maqaan isaa kan eebbifamu. Kanaaf akkuma inni nagaa buuse nullee obboloota isaa taanee nagaa buusuu qabna jechuudha. Yoo kana maal jedhamna? Ijoollee Waaqayyoo jedhamna. Kiristoos maal jedhee nu waama? Obboloota koo jedhee nu waama. Kanatti guddan garasitti waamicha keenya galmaan akka geenyu Waaqayyo akka dhageenye nu haa eebbisu. Nagaa isa Kiristoosiin biraa ta'e eebbifama. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u.